saddeeti kaasee hanga 20tti kutaa jiru dubbifanneeti daqiiqaa muraasaa fi waan har'a yaadee dhufee kutaan kun ergaa adda addaa of keessaa qaba. Isa kiyaa tokko ergaa tokko irratti dubbadha, isa kaan immoo boru irratti dubbanna. Luqaas boqonnaa 2 lakkoofsa 7 kaasee hanga 20tti ariifanneetu dubbifanna. Tiksoonni tokko immoo naannaa sanaa bakkeetti halkan darabee dammaqanii hoolota isaanii in eegu turani. Ergamaan Waaqayyoo dingata isaan dura dhaabate ifni surraa gooftichaa naannoo isaaniitti ibsee kanarratti isaan na'anii guddaa sodaatan. Ergamichi garuu hin sodaatinaa, kunoo ani misraachoo gammachuu guddaa isinitti himaa, kunis saba hundumaaf kan ta'udha. Har'a mandara Daawititti fayyisaan isiniif dhalateera. Inni immoo Kiristoos goofticha. Milikinni isaa immoo kana mucaa wayyaanitti maramee siree horii siree horiin keessaa nyaattu irra ciisee hin argitu isaaniin jedhe. Achumaanis kutata ergamoota Waaqayyoo keessaa baay'een ergamicha kanaa wajjin turan. Isaan immoo hooqubaan Waaqayyoof Waaqa gubbaatti, nagaanis namoota Waaqayyo itti gammaduuf lafarratti jedhanii Waaqayyoon hin faarfatu turan. Ergamoonni Waaqayyoo isaan biraa deebi'anii gara Waaqaatti erga ol ba'anii tiksoonni kottaa Beetlehemin dhaqnaa, dubbii achitti ta'ee Waaqayyoo nutti mul'ise kanas in ilaallaa waliin jedhan. Ariifachaa immoo yommuu dhaqan Maariyaamiif Yoosef mucichas siree horiin keessaa nyaatturra ciisee argatan. Tiksoonni sun mucicha yommuu argan waan ergamoonni Waaqayyoo waa'ee isaaniif isaanitti himan hundumaa mul'isan. Warri dhaga'an hundinuu immoo waan tiksoonni isaanitti himanitti baay'ee dinqifatan. Maariyaam garuu dubbii kanaa hundumaa garaatti qabattee itti yaaddi turte. Tiksoonni sun isa ergamoonni Waaqayyoo itti hime hundumaa dhaga'anii akkuma itti dubbatame ija isaaniitiin waan arganiif Waaqayyoof hooqubaa dhiyeessaa galateeffachaas gara iddoo isaaniitti deebi'an. Ameen. Wanti walii wajjin ilaallu biyya lafaa kanaaf wanti barbaachisu fayyisaadha. Biyya lafaa kanaaf dhala namaatiif wanti barbaachisu seeviyeeriidha akkuma jedhe. Hiileriidha. Waaqayyoo Yesuus Kiristoos foon uffatee gara biyya lafaa kanaadhaa akka dhufu, Waaqayyo seenaa dhala namaa keessa akka seenu, haala dhala namaa keessa akka seenu, interviin akka godhu kan inni godhe Yesuus Kiristoos foon uffatee akka dhufu, eenyu akka dhufu, fayyisaan akka dhufu gochuudhaan biyya lafaaf maaltu barbaachisa waan ta'eef fayyisaatu barbaachisa. Haleluuyaa. Kanaaf ergamoonni maal jedhan ijoollee kanaanii, tiksoota kanaanii, ani misraachoo gammachuu guddaa isinitti himaa, kunis saba hundumaaf kan ta'udha. Har'a maaltu ta'e mandara Daawititti fayyisaatu isiniif dhalateedha. Haleluuyaa. Har'a beekaa siyaasaa jabaa tokko tuun taanee nama beekamaa addaa ogummaa addaa qabu tokko tuun taanee loltuu jabaa tokko tuun taanee lolatti beekamaa kan ta'e, waraanatti beekamaa kan ta'e, nama akkasii utuun taane, meeshaa waraanaa cimaas utuun taane biyya lafaa kanaaf kan barbaachisu fayyisaadha. Seeviyeeriidha. Hiileriidha. Sababni isaa maaliif? Sababni isaa biyya lafaa kanatu caba qaba. Biyya lafaa kanatu dhukkuba qaba. Dhukkuba kana, caba kana fayyisuu kan danda'u hiileriidha. Seeviyeeriidha. Yesuus Kiristoos. Haleluuyaa. Kanaaf Waaqayyo Yesuus Kiristoosiin gara biyya lafaa kanatti foon uffatee akka inni dhalatu godhe erge jechuudha. Interviin godhe Waaqayyo. Amma gidduu kana har'aa bor kan ilaallu
waa'ee dhalachuu Yesuus yeroo laallu waa'ee fayyisaa kana yeroo laallu waa'ee hiilarii kana laallu Yesuus Kiristoos jireenya dhuunfaa keenyaa keessa akka interviin godhu barbaada. Jireenya keessan kee akka interviin godhu barbaada. Cabi akka ka'u barbaada. Waaqayyo akka caba fayyisu barbaada. Caba kana moo yeroo hundumaa lallaba koo keetti dubbadha. Cabi dhala namaa dhuman qabu kana barreeffadhaa waan kan biraallee yoo wallaaltanii caba namaa baraa. Cabi keenya spiritual brokenness dha. Caba hafuuraa qabna. Caba hafuuraa kana eenyu fayyisa? Yesuus Kiristoos duwwaan. Caba kan biraa maalii qabna nuyi? Physical brokenness qabna. Caba foonii qabna. Caba dhukkuba qabna. Rakkoo qabna. Kanatu jira. Cabi kan biraan emotional brokenness jira. Caba miiraatu jira. Anamma gidduu kana akka nama biyya kana dhufuuttan dhufe midhaan. Biyya kana dhufee isin tajaajiluuf akkanitti dhufe torban kana waanan keessa ture yoon isinitti hime hin amantan. Ashuutti waan ture. Hawaasa kee jiraanna, nama wajjin jiraanna, walii wajjin jiraanna, wanti isa tokko irra ga'u nu gaagaa, nu bira ga'a waan ta'eef caba qabna. Gadda guddaatu jira. Waan nama ani beeku balaan rakkin irra ga'e. Caba maalii qabna? Caba miiraa qabna. Emotionally. Cabi kan biraanii caba hariirooti. Relational brokenness tu jira biyya lafaa kana keessa. Caba kana fayyisuu kan danda'u eenyudha? Yesuus Kiristoos. Har'a maaltu isiniif dhalate? Mandara Daawititti ta'e fayyisaatu dhalate. Yesuus Kiristoos dhalate. Ilma Waaqayyootu dhalate. Maatiyoosis yeroo dubbatu maal jedha beektu? Maatiyoos boqonnaa tokko keessatti Maariyaami yeroo waa'een akka isheen ulfooftu akka isheen ilma deessu yeroo itti himame Maariyaamitti maal ittiin jedhame? Boqonnaa tokko Maatiyoos boqonnaa tokko lakkoofsa 20 kaasee utuu Yoosef kana yaadaa jiru kunoo ergamaan gooftaa abjuutti itti mul'ate yaa Yoosef ilma Daawit Maariyaam kaadhimaa kee hafuura qulqulluudhaan waan guutamte ishee of biratti fudhachuu hin sodaatini. Isheen ilma deessi ati maqaa isaa eenyutti moggaaftaa? Yesuus jettee moggaaftaa. Inni ofii isaatii saba isaa cubbuu isaaniitti maal godha? Isaan fayyisa. He is a savior jechuudha. He is a healer jechuudha. Anaaf isiniin healerii nu barbaachisa. Saviyorii barbaachisa. Ati tokko tokko na hangalu. Utuu Waaqayyoon kadhannu, utuu wangeela dubbifannu, utuu worship goonu, utuu Waaqayyoof sagannu mataasaa jireenyi keenya waliin qabatu. Lola hedduu qabna. Isin attamitti akka jiraattan hin beeku gaani. Namni akkasumatti akka inni itti jiraatu, akka inni itti milkaa'u, akka inni itti ba'ee galu, akka itti nagaa qabaatu, akka itti gammachuu qabaatu, purpose oriented kan ta'e jireenya akka inni itti jiraatu naaf hin galu. Biyyi lafaa kun akka kollee namatti taphatti beektu isin. Meeqatu meeqatu babbade mana Waaqayyoo keessa bade meeqatu tun deebii nafe beektu. We need a healer. We need a savior. Savior kun Yesuus Kiristoos. Isatu dhalate. Waaqayyo isa erge. Haala kee interviina godhu Waaqayyo. Caba kee keessa galu Waaqayyo. Mana kee keessa galu Waaqayyo. Gaa'ela kee keessa galu Waaqayyo. Psychology keessa cabee jiru keessa hagalu Waaqayyo. Waaqayyo waan inni hin fayyifne jiru. Har'a maaltu isiniif dhalate? Fayyisaatu isiniif dhalate. Har'a kanan dubbadhu waa'ee fayyisa isa dhalate kana waa'ee fayyina nu barbaachisu healing nu barbaachisu kana isa gara caalu roga hafuuraati. Raajichi Ermiyaas waa'ee caba hafuuraa saba Waaqayyoo yeroo dubbatu akkas jedha. Raajichi Ermiyaas boqonnaa 8 keessatti Ermiyaas waa'ee caba hafuuraa spiritual brokenness Israel yeroo dubbatu akkas jedha. Ermiyaas 8:18 kaasee sababii gaddaatii fi fuulli koo bifan bade garaan koos hin gubate. Eenyutu? Raajichi Ermiyaas. Kunoo iyyi saba kooti biyya fagoodhaa
in agama waa'ee boojuuti waaqayyo xiyoon keessa hin jiru gaaffii kana gaafatu mootiin ishee achi keessa in adeeme gaaffii kana gaafatu in jedhu inni immoo isaan maaliif bifa fakkeenyaa waaqayyolii isaaniitiin waaqayyolii ormaa warra waa'ee hin baafne duukaa bu'uu isaaniitiin tuttuqanii na aarsanii maaliif narraa deebi'anii maaliif na dhiisanidha waaqayyo immoo kan komeensaa immoo hin jedha namoonni yeroon makarii darbeera iji bonaasii dhumeera Noi garu ammayyuu rakkina keessa hin baane so yeroo isaatti wanti ta'u nurra ture hin jiru jechuudha so isa kana dubbatu jechuudha sabni sun sabni koo waan jooreefis anis jooreera Ermiyaas ofiisaatti deebi'a gaddee waan hin godhusi wal dhaaleera wanti dibatan Gili'aadiin hin jiru Gili'aadi regionii tokko Israa'el keessa achi immoo akka jedhamutti mukatu jira muka ijisaa qoricha ta'u baallisaa qoricha ta'utu jira practically jira jechuudha Gili'aadiin dhuguma jira baalisaa kan akka qorichaatti gargaaraman so wanti dibatan Gili'aadiin hin jiru jira ture namni madaa wallaanee fayyisu achi hin argamu biyya sana hin jiru maaliif sabni koo wallaanamee hin fayyine ree jedha so this is about spiritual healing jechuudha diaspora Oromo, Saba Oromo, Facha Oromo, Sababe Adadam Biyabe, Rukutame, Midame, Psychology sa, Tinsamunsa, Economy sa, Moral sa, Hamilensa, Digame, Biya Orma, Jira Tukana, kan fayyisu danda'u cabasa. Wangela du'a. Amen. Wangela gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos. Amen. Wangela Yesuus fayyisa. Amen. Wangela nu fayyisa. Amen. Wangela nu hiika. waaqayyo wangeelaan jireenya namoota akka ni jijjiiru ani dhibba nan beeka haleluuyaa amen dhiyoo kana nama tokkotu messengerii waan jedhamu kanaan ani hin beeku naa barreessi haloo ati margaa sadur waldaa gullallee turtee dhaawunaan jedhe eeyyeen jedheen akkuma ki durii lallabdaa jedhe eena lallabaan jedhe waaqayyo gaaf tokko karaa kee waan naan jedhe beektaa beekon maal jedhaa sanbata guddaa tokko waldaa dhufeen nama ajjin wallolee gurbaa tokko wajjin jechuudha intala tokko jaallatee fuudhuudhaaf turee naanni jarri irratti kaanii dhoowwatan fakkaata akkasii akka inni naa barreessutti waldaa dhufee eessuma intalattii wajjin karaatti haasaa dhufne jedhe wallolaa dhufne durii gara koo goree turedha gurbaan eessumni sun rakkoon hin jiru intala kanuma fuutanaan jedhee ture jedhe booda garuu narraa galagalee gara maatii goree gatii an harka qalleessa tureef jedhe kanaafi gurbicha eessuma ishee sanaa wajjin karaa taasaa dhufne haasaa baay'ee wal aarsineerre so waldaa har'a duwwaan naqaa namitti kanama waan godhu beekachaan dhufee waldaa taa'ee kanan yaad waldaa keessa yeroo taa'ee worship godhamu namitti kana balleessee bada jedheen taa'ee yaadaa jedha jennaan ati utuu lallabduu lallaba kee toopikii kee dhiiftee namichi namaan balleessaa namarrattan tarkaanfii fudhanattee yaaddu dhiisii gara waaqayyootti deebi'etti yeroo afur dubbatte namni isa qalbii koon jijjiirradhe kunoo amma irraatti jiradha waaqayyo na guddisee horii sargadhee barreessa naa barreessa ennaan ani akkas jedhe si yaada dhuguma yaada gara dubbaddeerra lallabeeraa koos hin beeku garuu waaqayyo nama argata waaqayyo nama tuqa waaqayyo nama fayyisa waaqayyo caba namaa fayyisa waaqayyo waan ati kee jirtutti dubbate yooti namatti hin dubbattu illee ta'e hin himtus yoo ta'e dhuma wangeela kana yeroo lallabnu waaqayyo kan nama tuquuf lallabnu waaqayyo nama fayyisa waaqayyo madaa namaa fayyisa waaqayyo caba namaa fayyisa gara kanattan isin deebisa Ermiyaas kan inni boo'u waa'ee Israa'el maal dhaban jedha fayyina dhaban waan isaan fayyisu dhibe kana dhaggeeffadhaa jarri kun Israa'eloonni caba isaanii kanatti fayyuuf hin yaalu they try their best jechuudha bitire rakkina keenya yeroo baay'ee waan nurra ga'u fooyyessuuf hin yaalla beektuusi fooyyessuu yaalla furmaatan barbaanna kana goona sana goona jechuudha waaqayyoon ala waa hedduu hin goona good haa ta'u gochuun gaariidha sun garuu caba keenya caba hafuuraa waaqayyoon ala wanta fedhe yoo goone illee
fayyuu hin danda'u. Waaqayyotu fayyisa. Waldaan Stockholm waldaan Oromoo fayyitu. Tokkummaan keessa na fayyu. Jaalalli keessa na fayyu. Jireenya hafuuraa afayyu. Kan akka saba Oromoo diaspora Oromoo carraa qabu kan akka isaa immoo itti fayyadamne immoo. Kana beektu biyya Itoophiyaa kana keessatti beektu sin namoonni humna wangeelaan beekumsa wangeelaan teoloojiidhaan hidhatanii jiran jaallatanis jibbitanis saba Oromooti. Utuu Waaqayyo harkasaa diriirsee nama barbaadu gara harka Waaqayyootti deebuu dadhabu. So Waaqayyo maal godhaa? Waaqayyo jalqaba nama amansiisa. Waa'ee yakkaatti qoricha iddoo biraatii barbaadan madaa keessanitti fayyuu hin dandeessan waan biraatiin namoonni isinitti kolfu namoonni isin jaallatan iyyuu isinirraa maal ta'u isinirraa baqatu. Ergi isaan kan amananii kana fudhatanii booddee Waaqayyo amma garuu warra isin jaallatan hundumaa akka nyaataman diinonni keessan hundinuu akka booji'aman warri isin saaman akka saamaman nan godha. Yeroo isin kana bartan yeroo isin kana hubattan yeroo isin gara kootti deebitanii maalan godha? Haaressuu sana jalqabachuudha Waaqayyo. Ijaaruu sana jalqabachuudha Waaqayyo. Madaa sana fayyisuu jalqabachuudha Waaqayyo. Madaan Waaqayyo hin fayyifne jiru. Harki Waaqayyo tokko malee. Harki Waaqayyo itti abuu malee. Zayitichi isa biraa haadhufu malee madaan Waaqayyo hin fayyifne hin jiru. Maal jedhaa? Nan fayyisaa jedha. Isin xiyoon ishee gatamte ishee namni dhimma ishee hin qabnedha yoo isiniin jedhe iyyuu ani immoo madaa keessan nan fayyisa. Gogaa haaraas isin irratti nan biqilcha. Kanaan Waaqayyotu dubbate. Wanti fayyu jira jireenya keessan keessa. Jireenya dhuunfaa keessanii keessa. In your personal life jechuudha. Wanti fayyuun irra jiru jira. Madaa wayii jira. Cabi wayiidhaa jira. Wanti hafuura qulqulluunitti bu'uun irra jiru jira. Yaa obboleessa koo yaa obboleettii koo warras jirtan kun ani yeroo sa'aatii dheeraan lallabamu gaafa konfiraansii jalqabaadhaa yeroo baay'ee sa'aatii dheeraan lallabuun hin ta'u. Wanti jireenya kee keessaa fayyuun irra jiru jira. Wanti ati natti dubbachuun irra hin jirre wanti isin nutti dubbachuun irra hin jirre garuu keessan kee wanti jiru jira. Wanti bara dheeraadhaa dhufe maatii irraa kan dhufe haala jireenya keenyaarraa kan dhufe akkaataa guddina keenyaarraa kan dhufe waan nuyi keessa dabarre irraa kan dhufe traumaa nuyi qabaachaa ture irraa kan dhufe wanti fayyuun irra jiru jira. Waaqayyo bara kana bara 2025 Diseembar kana keessa gara bara haaraatti utuu hin darbin Waaqayyo waan irraa si fayyisu akka qabu yoo beekte yoo amante bara haaraatti ittiin sin dabarsu Waaqayyo. Fayyitee dabarta. Madaa kee ittiin bu'a Waaqayyo. Madaa kee hin fayyisa Waaqayyo. Maaltu dhalatee? Fayyisaan isiniif dhalateera. So we need a healer jechuudha. The true healer in eenyudha? Yesus Kristos. Fayyisaa dhugaan eenyudha? Afaan Ingiliffaan akkuma beektan kunoo fayyisaa inni jedhu fayyina inni jedhu akkanuma. Fayyina jechuudha. Fayyisaa inni Savioriin. Afaan Ingiliffaatiin garuu Savioriin salvation Savioriin. Why salvation it? Afaan Greekiitiin soter jennamni nun. Soteriin salvation Savioriin Yesus. Hallelujah. Beekumsi biyya lafaa kanaaf hin barbaachisa. Garuu beekumsi does not save us jechuudha. Biyya gaarii keessa jiraachuun Suudinii jiraachuun, Jarmanii jiraachuun, Awurooppaa keessa jiraachuun, biyya amma tokko fooyyee keessa jiraachuun gaariidha. Eeyyee gaarii. But that does not save. Save kan godhu eenyudha? Yesus Kiristoos. Ilma Waaqayyooti. Isa waliin hariiroo qabaachuudha. Isatti siqaa deemuudha. Torbee darbee, ji'a Diseembar kana keessa waa'ee kanaan lallaban. Waa'ee dukkanni darbee kunoo ifni dhufeera guyyaatti amantan caalaa immoo yeroo fayyinaa har'a isinitti dhiyaateera kan jedhu waa'ee Yesus Kiristoositti dhiyaachaa deemu waa'ee isaan lallaba. Fayyinni achi keessa jira. The more we approach the cross jechuudha. Hamma gara fannootti dhiyaachaa deemnu hamma gara Yesus Kiristoositti gara ifaatti dhiyaachaa deemnu dukkanni maal ta'a deema? Fagaachaa deema.
fagaachaa deema. Deebitaniitti lixinaa ka dukanaatti hojii dukanaatti lixinaa waan jireenya keessan qulqulleessu waan jireenya keessan xureessu waan waaqayyoon gaddisiisu waan jireenya fura keessanii ajjeesu itti lixinaa irraa baqadhaa. Haleluuyaa. Biyya kana naalaaltame waljoota biyya kana naalaaltan waldaa Suudiinifaa kana naalaaltanii bakka pulpeetii beektu bakka pulpeetiidha iddoo lallabaa kana maskootii jira foddaan kuni foddaan jira. Foddaan kun mozaayikiidha. Wannoo gashan ifa gasha. Ifa gasha. Ndaa'um gara eessaatti gala gashan ijaaru beektu gara iisti kara baa biiftuutti. Akka yeroo biiftuun baatu karaa sana akka isheen ol galtuuf. Ilaaltaniittu kana observe gootaniittu iddoo aarsaadha akkas lafa lubii dhaabatee lallabu. Biyya Jarmaniitis akkas. Maaliif akkas godhu beektu isin kana? Maaliif gara iistiitti kara biiftuun baatutti karaa immoo maskootiin sun mastaatiin sun akka inni ifa calaqqisiisu namichi lubi innachi dhaabbatu kun qixxa sana dhaabbatee akka lallabu maaliif godhu beektu? Namoonni gara isaa akka ilaalan maaliif godhu beektu? Ifni achiin galu kun eenyu beektu? Ifni suni it is a symbolic representation. Ifni kun Yesuus Kiristoos. Ifni kun Waaqayyoodha. Lubichi ammoo namichi tajaajilu kun immoo bakka bu'eeti. Isa keessa darbeeti. Ifni kun namoota bira ga'a. Attention namoota, qalbiin namoota, yaadi namoota gara isaa jira. Gara namicha isaa wangeela lallabu kana jira. Maal dhaga'uudhaaf? Ergaa isaa dhaga'uudhaaf. Ifa isa keessa darbee isaan bira ga'u fudhachuudhaaf jechuudha. Haleluuyaa. Yesuus Kiristoos ifa. Waaqayyo ifa. Dukkanni matumaa isa biraan jiru. Waldaan ifa kana labsiti. Wangeelli ifa kana labsa. Iddoon aarsaa waaqayyoo ifa kana. Namoonni gara ifa kanaa gaafa dhufanii cubbuutti hiikamu. Hojii dukkanaatti hiikamu. Fayyisuu waaqayyootu jireenya isaanii argata. Madaa isaaniitti fayyuga. Waaqayyoo guddaadha. Iyyaan jiraatti fakkaata. Mucaatiin noonu. Kadin kabalaki mucaan kun kasta jeeqamaa jiraachuun qabu. No dhaabbatu nan jijjiira. Toonii kun jijjiira. Yeroo baay'ee toonii kanaatiin nama taajjabuun namni nama laala. Amma nama afaan dubbachuuf waan beekne naalaaltanii afaan nama afaan Jarmanii hin dandeenye yookaan nama afaan Sweedinii hin dandeenye nama dadhabaa wayitti fudhatu. Afaaniin namni evaluate nama godhu waan ta'eef yeroo baay'ee garuu namni afaan language'n wanni agarsiisu intelligence level isaan agarsiisu namni hundumtuu afaan danda'u qaba. Sagalee kun gadi qabeen dubbaddaa ataa'uun rakkoon jiru. So gara ifa kanaatti siqaa deemu. Maqaan isaa eebbifamu. Maaliif beektus gara ifa kanaatti yeroo sinnu gara fannootti yeroo sinnu seexanni dhufuu hin danda'u gara sana. Dukkana keessa yeroo jirru nu cagada beektuun isin cagadee isin ari'ee isin cagadee maal jiree yeroo isin baqattan gara ifa kanaatti baqachaa yeroo deemtan hin litu gara ifa kanaa. Inni dhufu beektus soo isin biraa hafaa deema. Haafuu isin biraa waan isin ari'atu waan isin lolu. Waan isin qoru, waan isin jeequ, haafuu isin biraati. Gara fannootti baqadhaa isin. Gara ifaatti baqadhaa isin. Kanaaf ergamaan Phaawulos Roomee keessatti yeroo dubbatu dukkanichi darbee jedhamti Roomee boqonnaa 13 maal ta'a dubbifannanii akkuma namicha gaasa waan lallabdu dhiifteeti ergaanatti dubbatteeru yoo achi dubbifanne maal ta'a Roomee boqonnaa 13 keessatti akkasidha. 13 lakkoofsa 11 kaasee yeroo itti dura amanne caalaa amma guyyaan fayyinaa waan nutti dhiyaateef yeroon kun yeroo itti ribaa dammaquun isinirra jiru ta'uusaa beekaa jedhaan yeroon kun yeroo itti dura amanne caalaa gaafa wangeela fudhanne gooftaa Yesuus Kiristoosiin gooftaa jireenya keenyaa goone gaafa fudhanne jechuudha. Deemsa sana gaafa jalqabne kaasee
amma guyyaan fayyinaa caalaatti maal ta'e jedha nutti dhiyaachaa deema dukkanni maal ta'aa deema fagaachaa deema. This is a spiritual way of saying why namni fayyaa deemuuti why namni waaqayyooti jabaachaa deemuuti waan ani isin gorsu hin deebiinaa biyya lafaatti hin naqinaa takka dukkana sana kee yoo dhanne hin garafamna hin reebamna nu caccabsa nu madeessa hin deebinaa isin gara sana gara ifaatti baqadhaa gara ifa kanaa kottaa waaqayyo isin barbaada madaa keenya fayyisa madaa keessan fayyisa. So waldaa biyya kanaa ilaalaa nan isin jedhee kanaaf jechuudha ilaalaa bakka iddoo aarsaadhaa ilaalaa maal akka inni fakkaatu maskootiin sun foddaan suni mozaayik akka ta'e wannoo adda addaa kan ofirraa qabu garuu ifammoo kan dabarsu baay'een isaa karaa iistii gara sana akka jiru ifni akka karaa sana ba'u ifni kun isa dhalate Yesuus Kiristoos kana. Haleluuyaa. Inni jireenya keenya keessa mana keenya keessa gaa'ila keenya keessa hariiroo keenya keessa jiraannaani dubbiin hin xumurame. Yaa sabananaa carraan isiniif kenname carraan nuuf kenname carraa dinqisiisaadhaa hin qoosinaa. Yeroo hamaa tokko keessa jirra. Bara hamaa tokko keessa jirra. Society nuyi har'a keessa jirru isa yeroo kamiirraayyuu adda waan ta'eef namni vulnerable dha waan baay'eetiif saaxilamadha waan baay'eetiif. Beektuu kana namni waa baay'eef saaxilamadha waan nama lolu waan nama qoru waan hamilee namaa ajjeesu waan mooraalii namaa ajjeesu waan miira namaa cabsu waan fayyaa namaa cabsu waan jireenya fura namaadha diigu bara kana keessa dhuman qabu waan ta'eef vulnerable dha nuti bara kana. Gara isaatti baqadhaa gara Yesuus Kiristoositti baqadhaa. So Ermiyaas maal jedhee waaqayyotu akkas jedha anatu si fayyisaa jedhe miti. Haleluuyaa. Spiritual brokenness kan fayyisu waaqayyo duwwaa. Maatiyos boqonnaa 9 irraa immoo iddoo tokko dubbifannaa isa booda iddoo tokko duwwaa dubbiseen xumura iddoo lama duwwaadha jechuudha. Maatiyos 9 irraa Yesuus dhimma kana akkaataa biraatti ibse. Maatiyos boqonnaa 9 lakkoofsa tokko kaasee jiru kutaa jiru naa laaltanii akkas jedha. Yesuus bidiruu yaabbatee bishaanicha ce'ee gara mandara isaa dhufe kunoo jarreen tokko nama dhagni isaa gar tokko du'e sireerra ciibsanii gara isaatti fidan. Yesuus amantiin jarree kanaa yommuu arge namicha isaa dhagni isaa gar tokko du'eeni ilma koo maal jedhe jabaadhu maal ta'eera jedhe. Rakkoon namicha sanaa garuu maal namichichi qaama isaa gar tokko du'e sireedhaan baatanii deemu. Akkasumatti Yesuus garuu maal ittiin jedhe cubbuun keessiif dhiifameeraa jedhe. So kan dursu the healing of spiritual brokenness ida kan fayyuun irra jiru. Isa fayyise dura Yesuus. So maaltu ta'a discussionii tureetti fufeennaa laale ilma koo jabaadhu cubbuun kee hundinuu siif dhiifameera jedhe. Kanarratti barsiisonni seeraa barsiisa seeraa keessaa kan namni kuni waaqayyoon arrabsaa jedhanii gara isaaniitti dubbatan yaaduu jalqaban. Yesuus garuu yaada isaanii beekee maaliif garaa keessanitti hamaa yaaddu kamtu salphaadha cubbuun keessiif dhiifameera jechuumoo yookiis ka'itii adeemi jechuudha. So maaliif kana yaaddanii Yesuus maal jedhe kamtu salphaadha beektu loojikaalii maaltu salphaadha siree kee baadhadhuuti no cubbuun kee siif dhiifameeraatu irra easyidha salphaadha mitiire visible evidence hin qabnu miti waa'ee cubbuun kee siif dhiifameera wanti mul'ataan hin jiru salphaadha jechuudha sun kamtu garuu cimaadha siree isaa baadhatee deemuu namicha sanaatu cimaadha. Inni sun visible kan ta'e waan ijaan argamu fayyisuu waaqayyoo agarra waan ta'eef namni kana gochuu hin danda'u sobuu hin dandeessan. Yoo dhuguma waaqayyo isin kee darbee fayyise malee jechuudha.
So Yesus maal jedhe maaliif kana yaaddu kamtu irra salphata silaati salphaan cubbuun kee siif dhiifameera jechuudha easy garuu amma isin ija keessan duratti isa caalutu ta'edha Yesus kan dubbatu inni caalu summaa inni namichi qaamni isaa gar tokko du'e kun namichi deemuu hin dandeenye kun fayyuu isaati sun ammoo that is a visible manifestation of the power of God jechuudha hallelujah kan duratti fayyinu garuu maa inni cubbuutti namicha kana cubbuuta akka godhee oosa jedhuufi ta'uu dhiisuu danda'a dhukkuba ta'uu danda'a garuu namichi kun niidiinsaa dimaandiinsaa ni guddaan dhala namaa waan ta'eef kufaatii kee jira waan ta'eef waan inni irraa fayyuu qabu maal inni cubbuurraa hallelujah caba hafuuraa Yesus Kiristoos duwwaatu fayyisa so maaltu dhalate fayyisaan hiilariin isiniif dhalateera yoom amma har'a iddoo tokko dubbifannee xumurraga fayyisuun waaqayyoo qabatamaatti jireenya keenya irratti hojii akka hojjetu yeroo amma ayyaana dhalootaa kana ayyaaneffannu waaqayyo waan fayyuun irra jiru jireenya keenya keessatti akka fayyisu Qorontos lammaffaa boqonnaa 6 lakkoofsa 2 irraa dubbifannee gara xumuraatti finna akkas jedha Qorontos lammaffaa boqonnaa 6 lakkoofsa waaqayyo yeroo ana biratti jaallatamee fudhatametti siif dhaga'eera guyyaa fayyinaattis si gargaareera jedha kunoo yeroon jaallatamee fudhatame amma kunoo guyyaan fayyinaa amma waaqayyo nu fayyisuu fi jireenya keenya iddootti deebisuu fi nu haaressuu fi caba hafuuraa keenya wal'aanuu fi waaqayyo beellama laatu guyyaan fayyinaa yoomii amma yeroo fuula isaa duratti argamu yeroo worship godhu yeroo waaqeffannu yeroo kadhannu yeroo ammoo murteessinu waaqayyoof jiraachuu yeroo murteessinu yeroo isaa amma jechuudha har'a mandara daawititti maaltu isiniif ta'e fayyisaan isiniif dhalateera so this world needs a savior jechuudha this world needs a healer jechuudha amantoonni waldaa kana amantoonni irras jirtan lallaba kana booriftan namni dhaggeeffatanii kan nu barbaachisu healingiidha fayyina sun maal godha jireenya keenya guutuu godha maqaan isaa eebbifamu waaqayyo cubbuutti nu hiikee waaqayyo caba keenya wal'aane waaqayyo madaa keenya fayyisee caba miiraa caba hariiroo isa kana gidduu kana bornan dubbadha waa'ee hariiroo waa'ee abdii kanaaf kana kan fakkaatu garuu guyyaan fayyinaa yeroo itti waaqayyo nu yaadatu amma ayyaana dhalootaa yeroo ayyaaneffannu kanatu nu keessatti haaraa hallelujah amen ayyaanni dhalootaa Yesus waggoota darban 1600 ayyaaneffama eenyu akka jalqabe beektu ayyaanni dhalootaa nama Konstaantiin jedhamu mootii Roomaatu jalqabsiise bara 336 keessa isa dura amantoonni kiristaanonni waa'ee du'aa ka'uu Yesus Kiristoos kan isaan baay'ee ayyaaneffatanii garuu Kiristimaasiin kan jalqabe bara 336 waa'ee dhalachuu Yesus yaadatu ayyaanni dhalootaa waggaadhaa waggaatti maalidha haaraadha maaltu haaraa godhaa waaqayyo jireenya dhala namaa keessa seenuu isaati intervene gochuu isaati keessa galuu isaati maqaan isaa eebbifamu isa dhageenya waaqayyo nuuf eebbisu maqaa waaqayyoo kan abbaatiif kan ilmaatti kan hafuura qulqulluuttis waaqayyo tokko galanni siif haa ta'u